diddee nyaanni irra hin jiru sana bira nu tumti nyaanni sun jiru hojii sun galchitu nu dabadabdii nu dararaa jirti jettee obboleettitti Saawudii jirti obboleetti ishee obboleettitti himatte achi booda bilbila irraa fuuti jedhanii sagalee ishees badee waan ishiin irra jirtus dhabamte gaafa ji'a shan guuttu micoon kun sadarkaa ammaat argaa jirtu kanarra gaafa geessu narratti duuti sodaattetis ambulaansii waamtee mana yaalaa naannawaa chaarjaa jedhamutti mana yaalaa geessitee achitti gattee lokeeshinii obboleettitti ergitee fira itti barbaadadhu jetteeni mucaan ollaa ishii tokko irraa xiqqoo fagoodha inni dhaqee ilaalee gaafa dhaqee ilaalu maashina baay'eetu inni kun amma suura duraati amma xiqqoo fooyyina qabdi maashinoonni duraa sun irraa ka'anii amma gilikoosii minaaminaan jirti galata rabbii mucaan qulqullina hojjetu wayyaa achi jira inni gaafa dura fidanii asitti gatanirraa amma fooyyina qabdi jedheedhaan anirree dheengadda mucoo hiriyaa xiyyaa takka kadhadhee achitti dhiyoo jirti galatoomtu ishiin dhattee laaltee xiqqoo viidiyoo xiqqoo wayii viidiyoo waraabuun irree dhorkaadha suura kaasuun irree dhorkaadha jedhanii dhokattee mucaan qulqullina hojjetu sunitu maggaarrajaan haa deebiseen xiqqoo waraabee jette garuu amma homaan jettu gurraaniin dhageessi afaan warraaffattee dubbachuu jaanerrii nama laaluu hin dandeessu yoo nani wawwaamu ija warraaffachaa turte ittuma hoo namni deddeebi'ee numa fayyiti jedhanii sanirra jirti. Hacarraa ijoollee keenya rabbi waa'ee garaa nama nyaata waaqayyo bichaan ishee fayyisu asuma ol kaasee biyya isheetiin ishee gahee haadhaaf abbaa ishee agarsiise humaayyuu miti rabbi saniin booda haadhaaf abbaan ol qabanii gad deebisaniiti illee yoo buqatte gaafa waaqayyo irraa cettee dhufte eenyumtuu nama oolchuu hin danda'u bakka feetillee jiraattu jechuudha sarraa cettee biddeen bishaan keessarraa dhumna humtuu sin dha'u garuu immoo itii yookiin ishiin tunillee asii ol kaatee fayyitee nama waaqayyoof galata galchu ta'uu dandeessi hin beekamu bara sana akkana ta'ee tan kana keessa darbe jechuu dandeessi waaqayyo seenaa namaa jijjiira seenaa ishee haa jijjiiru waaqayyo ishee haa fayyisu wanta biraa wanti gargaarsa ishee godhan hin jiru kaa dhaqaniituma laaluudha malee. Amma nama kan ishee barbaachisu mana yaalaa mootummaa waan ta'eefu karaa maallaqaa obboleettiin ishee kan wajjin dhalatte kan turuu tokko dhalatanirree Suudi Arabiyaa jirti. Micayyoon eessuma ishiitirree Suudi Arabiyaa jirti nurree hin jirra maallaqa gaafatamte taanaan rakkoo miti garuu hagammaa wanti gaafatamte hin jiru amma nama achitti dhaqee abshirsi duukaa jirraa jedhuun nama qubaa quddusirree yoo qabaate siilii qulqullootatirree yoo qabaate sheexanirree yeroo tokko akkanatti namarra ciisuu dandeessu waan ta'eef biyya ormaa kana keessatti hin beekamu nama masmurii minaaminallee achitti daqiiqaa takkas taatu lamas taatu agasii kenname sanatti fayyadamte mazmurii dhumarree gurraan ishii dhageechisu abshirsi duukaa jirraa nama ishii jedhuun barbaachisa malee maallaqa miti ammaaf fuulduratti immoo yoo fayyitee dhaabbattee dandamattee deemte tikkeettii murree galchuudhaaf immoo walumaanuu jiru. Shaggaadha bakka akkas jedhu nama barbaadanii amma nama abbootitti simanii odoo kadhachiisaniifis dhugaatti seexannis immoo waa baay'ee hojjeta waan ta'eef waaqayyo nama galataa ishee haa taasisu kaa. Biyya hambaa kana keessatti beektaa nutu yoo ati of eegdee yoo ati kadhannaa keetiin cimtee dhaabbattee yoo ati fannoo kee mormarraa qabdutti laphee kee guutuu amante malee ijoolleen amma xiqqoo ishee micoon tun amma baadiyyaadha ganda qabaa bareedaa aanaa dandii godina Ambootii baadiyyaa san keessatti waa'ee amantaa keenyaa hin beeknu akkuma hundi keenyaa beeknu ijoolleen baadiyyaa hin beektanii illee cimanii dhaabbachuu irratti dadhabbina qabu beektaa yeroo baay'ee seexanni san keessaa seentee waan baay'eedhaan nama qoruu dandeessi amma ji'a shan guutuu hojii dhabdee hanga jiraattu odoo kadhannaa ishiitiin cimtee nama dhaabbattu taate abbaa keenya qulqulluu Mikaa'eliin akkuma Daani'eliin afaan leencaa keessaa baasee ishiirree harka niitii tanaatii baasee hojii ishii dhaabamee ishii wanti jechuu danda'a garuu kadhannaa irratti dadhabbina qabu ijoolleen keenya baadiyyaadhaa abbaan kun isii galee. Dhugaadhaan hundi keenyaa sanuma yeroo biyya keenya jirru maalitti beekna amma dhufnee naan hundumaa barannee hanga waaqayyo nuuf ta'u beenetti dhiyaanne malee duraan hundi keenya ijoollee baadiyyaati.
laaftuu turre dadhabaa turre har'a garuu iyyuu waaqayyo galata argatu afaan keenyaan barsiisanii waa hundaan barsiisanii waa hedduu nu barsiise biyyi ormaa'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u yaa seexanni immoo aangoo hin qabu nama qorala gizeedhaan malee lubbuu kan uume waaqayyoodha kan fudhatus waaqayyoodha garuu seexanni immoo aangoo itti lubbuu balleessuu hin qabu kanaaf waaqayyo ishiidhaaf haa araaramu ishee haa fayyisu gooftaan immoo qaqqabee ishee haa laalu lidataan akkuma waa baay'ee keessaan hawaasni akkanaa dhageessetti ishiidhaaf illee haa dhageessu ani waggaa fi ji'a kaleessaa operaasyoonii ta'e waggaaf ji'a irraa of hin beeku kanan ani obbareetoo jedhe ji'a waggaa fi ji'a boruuti ji'a boruu lidataa kana anaaf guyyaa addaati akka nama hirriibaa baannanii natti fakkaata har'allee abjuu natti fakkaata ishiillee immoo haati teenya qulqulleetti turboomaaranii lidataan boruutu akkuma anachi keessa nabaantee nabaannasti san diingatuma wakiila goote fi seexanallee bira jiraatte deewotaate wama ishii qabe hunda ishii bira haa kaastu ishiin hundaafuu qixxeedha ija tokko nu laalti namaa nu laalti footu nama dhageeche immoo ishiidhaafillee haa dhageechu dhugaa waa baay'ee nama hojjeta waaqayyo waa baay'ee nama gargaara akkuma ishii kana namni tokko Itoophiyaa jedhamu tokko don arginan achi keessaa bayan yeroo san jechuudha garuu madaamiin tiyya nama gaariidha homtuu natti dhaga'amne galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u namni madaan qabne hin jiru namni qoramne hin jiru garuu immoo waaqayyo ormaatti san hunda keessaa si dabarseeraate nama galataa godhee si dhaaba har'a garuu na dhaabee na jiraachisee jiraata namni tokko hin jiraatti naan jedhe garuu waaqayyo jireenya natti agarsiise akkuma na jiraachise immoo ishiillee ishee haa jiraachisu nama galataaf dhaabbatu ishee haa taasisuuf hin boontuutiyya antasuma zala foto ishee arginaanis sinitti gore garuu sillee hin beeku ishiillee hin beeku garuu hundi keenyaas hawa tokkodha walillee beekuu baannu waaqayyo bichaan ishee haa gargaaru dhugaa kadhannumaa yaadadhaa isin jedha lubbuuti waan bira waan ishii dhagoon hin qabnu. Aye saruti ya dhugaa rabbi anirree beekati miti ijoollee ani nama nan beekaa hin beeku anirree naman bu'aa bayii hedduu keessa darbee waan yaala nama raamoo tuffatamtuu rufatti gatamte waan ina guddisee har'aan nagahee abbaan nan guddisnee haati nan guddisnee galata rabbii jecha namni gaafa bu'aa bayii hedduu keessa dabarte barumsaa baratteeti barsiisan tokko barnoota si barsiisee waarratee si qora barumsa barattee qoramtaa jiruuf jireenya biyya lafaa tana ammoo qoramtee baratta. Anillee hin beeku micoo tana dhugaa rabbii dubbachuuf taanan garuu gaafan micoo gadi bu'ee lakkoofsa ishiirraa fuudhee karaa keessa dirree dhaqee qoradhu garaa nama nyaatti biyya ormaa keessa haati hin jirtu abbaan hin jiru abbaan achi as dhimummaa dhiisanii dhiiga buusuu bira gahanii sitti bo'an sansan gaafa argitu haati tuni karra heegaa baati. Umurii guutuu anis haadha qabaa ati haadha qabdaa haadha keetti yoo fayyaadhuma galtee raakoftuus ta'ii daalachaayisii daarra'isii waan barbaadde ta'e joortuus ta'e waanuma barbaadde ta'e yoo fayyaa itti galte intala tokko kana gaanufte jettee gammachuus simachuu dandeessi yoo ati immoo akkanatti itti galte umurii ishii guutuu ollaadhaa ijoolleen biyya hambaa jiran jiraachuu danda'u fakkeenyaaf amma yoo wanni akkanaa kusin qunnamee jiraate haati takka yoo obboleessati wajjin dhalatte du'ee jiraate qaammee amma fakkeenyaaf qaammee darbaa irratti isa jiru dhiisanii gaafa ayyaana waggaafaa isa jiru dhiisaniit isa du'ee boo'anii maatiin kee waggaafaa isa gadaamessa jedhanii nama dagatuu jedhan saniifuu rabbi nagaanaadha shiititti haa galchu jennaan irree beeketii miti garaa nama nyaatti biyya ormaa keessatti wal malee uumaan qabnu sagalee taa'aa suura shiitirree fuudhatee abbootiitti dhiyaatanitti kennaa kadhannaa haa godhanii fi kadhannaa isaanii keessatti haa yaadatanii soluutiirree haa godhanii fi waldaalee amantaa keessa jirtanitti irree sheerii godhaa fidhaasiin jedha bareedduu. Gaajirta yookiin boontuu sinatti mul'atta nan mul'adha. Ni mul'atta maal immoo sitti dukkanaa'e hin machoofte ta'uun didu. Sitti dukkanaa'eera dhugaa rabbi yookiin boontuu maarra jechanii. Omaan jettu amma inshaallah hin fayyiti. Hin fayyiti inshaallah omaan jettu amma.
Rabbi omaan jettu. Amma maaliif asala? Neetworkii ishiitiitu itti dukkaneessee Walitti dhaqee jiru. Maal neetworkiin itti ruuziin kuffat allaatti jalaa jechisiisu jedhani. lakki neetworkiin ishiitti illee diimaa dhugaa. Lakki neetworkiin xiiqiin dammarrame oofti jette. Dhuguma jechuun dhugaa. Nagaa keessani. nagaa galata Rabbi. Fayyaadhaanis hindi keessanuu. Jirra Fayyaa galata. Dhumati. Fayyee nagaa kiyyaafate galata Rabbi. Dhuma caala. Fayyee nurre galatooma. Taa'an ka'inaa jennee nus.